osoo rafuu faadhaa wanni akkasii sun. Oi ganda gaafa ati akkasitti azaantu namni maal jedhe nandi keessi. Waan zaayiraa faadhaa barboo. Waan zaayiraa kana yaabbatee kanatti hin dura dhufee ta'a wallah. Bengita kana azaan agartee mi maashaallah. Gaafa ati akkasitti azaantu uummanni ganda keessaa maal siin jedhe garuu azaanii magir saatii malee nazaan teemi. Boobar sammaa kun obarammaa sammaa wallahi sammaa kiyya akka tirbi na yaadachiisan beekan. Sammaa gaafan dhiyootan kasuun goona namaan waan kanan subscribe na godhe. Yeroon qaraasisu ittiin qaraasisan hanjaniitan sammaa guddaa kana gurgurbaa tokko rabbi qabeenyi isaa keessa barakaa rabbi haa kaa'u. Ameerikaa kana jiraata. Laal waan fedhe itti barsa kursiidhaa wajjin. Sammaa isaan qarshii kuma 60 biteensa waan guddaadha. Laal azaana وين أذان نمنو لال خلا جمّتو خيسا بو أذان أنكو تيجي أو ربي الدنداتي ربي يا جمّتشيس يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي الله وبريس خير يسني اللي ربي هذا مراد إذا ربي هاجوتو والله يا ربي الله ربي ركو إسن الرا هاتشوفو بو يا ربي أنا اللي قرتي نمل كيس يا ربي خاجر نتاز يا ربي يا الله يا ربي جيب يا رب الله آمين آمين يا رب يا رب أجلي يا رب يا دقيقة كابات انتظار لك يا رب كبر يا رب ما سياهد قمنا يا رب الله والله الدنيا في اللي في عندك كابا ربي سب الله ما في عندك بيتا ما أسمتي يا في عندك والله كمني دلنا الرابوز يا رب الله هايو دا دعاء غريب هايو دا دعاء غريب شيء ما ترى سيخن تساني يا رب يا ملي ميدا خسيقل جنبيتو let's go يا رب أيو يا رب أيو كندا جرتي غريب jireenya ati jijjiiraatte kana inni takkaa hin jiraate rabbi si haa jiraachisu adde qabeenyi gurguddaa sitti kennee VIP mu maal jedhaniin kana achi as naqu qooda kee rabbi si haa godhu intala dubartii taatee intala namni hundi fakkeenya tawaa hundaan beekamtu mastafiqaadamu maal jedhaniin si mastafiqaadamu maal jedhaniin mastafiqaadiin haaliqaa san rabbi si haa baasu. خالق أرسن ربي سن سيهاباس فيزان كان كي فيزا هبوتك كان جرجير من فيزا هاروا شابا غرتي رحمان ربي تسيهارو خبكتك وقد ايتي غرتي بكفيتي وريت ابو ربي غرتي سيهاتو ابوليتي دي ابا منا وقبات ابا منا غاري خجرو بجرين خيتيست اتغمد خغياتك اتكي ارتين بين خغياتك همتو سرا غرتين بين nama naamusa qabu nama adaba qabu nama kabajaasi qabu nama mukhaaxitaa jaalatu ilmoollee ilmoo akkasii gartee rabbi gartee sillee gaarii si taasisee rabbi akkasii san rabbi si baaqen hiriyaa fi hiriyaa tan teetillee hiree fi hiree teetillee rabbi si haa bareechu si haa tolchu hireedhaan rabbi si mokkodan bulti nama garii qabeenya rabbitti kenneeti hiree rabbitti jallisu jira wallahi rabbi hireen si hin jallisin hireen si بسم الله ربي رئيس المغفرين رئيس الصحابة في ريان تتلين هابرو أكا يا دام مرادة خيط ربي سيهاتو أكا تبر بعد سيهاتو كنت ورجرتين نجم بتشيز وانت ربي سيهاتم بتشيز جم بتشيز آمين 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 جا ما يتن آمين 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 اللهم آمين أكا يا دام مرادة خيط ربي سيهاتو لا وري أسجل جرتن جرافي لا خاين فودن أبو أمم إنتلام لا ربي ستهافو آمين آمين جهاز والله تامي ناچا kanatti du'aa godhe akka inni dubartii babbareedduu TikTok irra jirtu kana guutuu kan isaa taatutti. Naacha kana du'aa godhe dubartiin TikTok irra jirtu baay'ee jaallatti keessaa tokko qashtii akka kan isaa taatu yeroo dhiyooti. Lakki woota nama taate du'aa taatu ati bareedduma itti gammadu itti gammaduudhaaf feetaa miti. jedhaara koomentiidhaan. Kan itti gammaddu rabbi sitti akka anuma ati itti gammaddu taati itti gammaddu ta'irraa mirqaantu. Kun chaachii du'aa godhaan argitee baay'ee tole du'aa. Aboo mucaan kun akka sabboonaan dura kana akkana na godhe beeyta. Waan xixiqqoo tanaan akkana na godhe waan kanaan beeku mucaan achi beetuma
leenca kana abboolaaf fideetu maraan bakka takkatti akkasitti doolaara 500 na cufe oomichaan sun rabbi si haa cufu laal waan ati barbaaddu rabbi sirraa laal full rabbi si haa godhu full yoo nama gargaarsa barbaaddes yoo nama gartee bakka khayriitiin dhaabbatuu feete ati doolaara biiliyoona malee kiileena malee siin kennachiisan abbo maallaqa kaayu walirraa kennatu walirraa baaftu rabbi gartee sitti haa cabsu rabbi sitti haa kennu fayyaa sin dhorgin gaafa gartee duduutee qabrii si geesseentu gartee qabeenya eessaa fidde jedheetii miti bilaa hisaabii malee si haa seensisu gaafa gartee gaafii nakiirii fi munkar gartee rabbi gartee jawaaba gaarii deebisaa gaarii rabbi si afaan haa qabu rabbi akka ati barbaaddu akka ati niyyaa keetii akka gartee ati fayyaduttu rabbi siif haa ta'u hamaa fi hamattu rabbi sirraa haa qabu rabbi gartee ija budaa sirraa haa qabu hunda keessan yaa rabbi leenca nabaaras yaa rabbi rabbi leenci hin dhufa du'aa itti gooneerra himataan nabaaras yaa rabbi leenca nabaaras yaa rabbi leenca nabaaras yaa rabbi Allah yaa rabbi kaaznaa guutime kaaznaa kana xiqqi godhi du'aa hin dhufa leenci naaman leenci dhufaa jira yaa rabbi Barsila sheekota leencarra kasi fayyadu si akaawuntii kaatti akaawuntii irratti osoo si galchanii bareeda. Sheekota jetteen Simboon tun simboo tarramuut godhadhu na bilis. Hayyiin nyaata fi maaliin balleessa yaamu. Mooleen maasotti wallaahi. Samir dungoo habba soddom dungoo. Gaarii kaasee fi maarreega akaawuntii fayyadee leenca kennuu fi yaadu sun akaawuntii isaatirra yoo galcheef irra bu'aa qaba. Dungoo abbaa soddoma eenyu irratti darbaree ustaaz? Eenyu irratti dungoo soddomni tuyyoo bitti. Jaaboo rabbiin Samirin gaafatu jira ustaazaaf. waan garii Usmaan jamaa jiru. Ni dhungataa wanti ati nagarra ni dhungata. Rabbii yoo fedhe. Bakka dhungoon soddomni ol darbamnaan immoo dubbiin jabaatteetti dhungoon soddomni yeroo tokko gadi tuqamuu qabdi ustaaza irratti. Jabecha gaarii tokko hin qaba rabbiin. Amma 34 seenee jira gaa'is deemaa jira 34 dandee push godha 34 seenneerra. Boys naa milkeessu wallah. Yaa rabbi leenca. Waliin leenca kun aarii nama ni baasa ba. Leenca ka walirra kadhalu jira yan kan dhumni. Aboon nama lama nu gooti ati darbe. Aboon tiyyata kana jira dhufe fayyada richiise. Gooti waan nurraa balleessin gaas. Gooti. Ayyuu tiyyata kana jira dhufe nama lama. Caca kisingi ol keteesi. Video kata ni waraabamte yaa rabbi Oromoo sana jala yaa rabbi nagaa nu baasi yaa rabbi. Har'a sheekha si hojii Facebook irra buunee jirra. Oromoon dubbatii waan nama hawara. Lalaasi. Numa kaamera irraa. Tashaaf akkasuma goota. Dandoo akkanaa jira. Biiftuu si qaqqabeera bar utaalee dhungoodhaan kan saasee kara keetti utaalee ustaaz. Laki ayyuutaa takka jala jara beektaa ishiidhaan seera wallah. Mudarroon gara laala kunoo chaachiree jechuudha. Hai guys, namni jala jirtan kun kisingi namni gootan hin jirtan. Asji naas dhungota, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Asji, let's go. Waan garii bara. Qabi ni qabdaa qabi. Chacha ati biiftuu qabi. Ayee qabi. Akkatti maa dhungotaree qajeeloo ol gara galii dhungadhu malee. Way akkamitti dhungotaree? Chachaan kisingi sin kannu ayaa inni dhiiraa ayaa. Inni giftii biraa si kanna malee kisingi siif hin kennu. Kikingi jechuun maal? Maayatu tanaree. Seedaatu maqaa addatteedha maqaa lama qabdi. Ingiliffatti kisingi jaaniin kis. Afaan keenyatti immoo dhungoo jaaniin. Dhungoo jaaniin. Yes. Goota afaan teenyaatti tanaa irra wayya.
Waan chaayinaan nuti taphatu. Garuu maali beektaa ustaas gaafa namni dhungoo kana gadhiisu sirriitti duuka utaalte laal hanga gaaraa utaalte yoo dhungatte namni miira keessa galee. Namni miira keessa gala seeraan dhungatu toolaala. Qabi Dhungoo kanaan akkatti. mudannoodhaan ishii tan irratti qaba. Isaa suursi gadhiiftu kana duuka utaali dhungadhu laal. Kana sirriitti qabi okkee. Kana sirriitti qabi. Tanisitti kan nutana. Ilaa itta hidhii si ilaali dhungadhu. Yalla ishii ilaala dhungadu qabi. Kunoo dhungad ol duuka jedhu. Waan zaayiraan nama godhu. Waan zaayiraan nama gooti. Isaa jaabi. Waan chaayinaan nuti taphatu. Rabbi sinaa dhufu. Abbayaan dungoon akka miira qabdiime. Mudannoon ishii tana itti qaba. Sababaa saniitiin gaafa dura nama saniin daggatini. Miira ajaa'iba qabdi yaa wanti. Miira ajaa'iba seete bareeda. Tana uummata wanti tana afaan irra malee siin qubatu maaliif isaa? Kiis Maal isaa boy? kiisii dabar maqaan siyyoo. Kiisi dhaabar. Maqaan jitu kiis dha akkati kiis Ah, guddifte. kiis afaan ingiliffaatiin kiis hajaan san. Tana warra dubbii Yoo ati boqoo dura qabatte boqoo diddeet hidhiirra sin qubatti deemtee. argee bar. Tanu adii dhumullee siin qubatu yoo kana jettee bakkuma san siin qubatu akka waan gofraadha qabdiinsa. Goblaa qabdi. Hokersiko, I miss you. Welcome, Hokersiko. Welcome. Hokersiko, I miss you so much. I love you. Amma namni ajaa'ibaa leenca gadhiisuu danda'u dhufeera ustaaz. Mana kana nama ajaa'ibaa tokko dhufee. Hai, Abduu sani beektaa Hokersiko maal jechuu? No, nama biraa wayii dhufe. Ani Eenyu dhufe? bakka nama leenca kennuu danda'u wayii dhufe qoye. Yoo inni ol kenne ustaaziin iyyisiisuu danda'a. Abboo ati warruma kenna kana yoo rabbii leenca kennisiiseen beeytu itti godhutu waa'ee kabijee rabbii habidu jedhi. Yaa Rabbi Yaa warra Rabbi leenca. fidanii dhufaaran milkees. Yaa Rabbi leenca Hawa fichisiis. si haa furu leenca kanaan na furu furam yaa rabbi. Leenca kanaan rabbi si haa furu. Ah. Yaa rabbi leenca qaalii saniin na furu. Leenca haadha ilmoo wajjiniin faa dhufa yoo barbaachisaa ta'e. Kan ilmoo qabu wajjin dhufuu danda'a maaltu beeka. Sabrina yee. Hadhalula. Ka ilmoo qabu ta'us kanuma dhalu boo ka guddatu ka jaansan. Ka barakaa qabummas ka barakeeffamu. Yaa rabbi sababaa leenca barakeeffamee dhufuutiin jiru isaa keessa barakaa kaa. Hokersiko, I miss you so much. Gurbaan dheetuma na baarasee bar. Wallah guyyaa san gidaara kanaan dhahee bar guyyaa san osuma nan taa'u bar yeroo lama wal faana gallakisee bar. Ani quban qabu. Baares. Yaa rabbi na baares yaa Allah. Zamaroodhaan na cinaa jira yaa rabbi anallee leencaan na baares jedhaniinis. Zamaroon guyyaa san zamanoo san akka malee jaaladha mucaa san na godhaaf iyyuu nama qulqulluun namaatinnis. Warras jalaa kan hunda keessan rabbi yaa ta'an warra isin yaa guutu mana miyyoo tanaarillee faloo godhaaf. Kooloo godha taaptaappii 100 seensisi moo mabbayaa waan dhufu hin beektu taaptaappii 100 geessisiis. Mee taaptaabii kuma Halloo asuu dandeenya godhaa. hunda keessanuu kooppileen gadi qabaafi. Taaptaabii godhaafi. Hokersiko, I love you so much. Wallahi, I miss you. Yaa taaptaa godhaa. Share. Mee taaptaappii godha 100 geessa har'aan tana waan ajaa'ibaa seenaa galmeessa. Istummaan gaarii Mis takkallee taaptaaf godha isin hin jenne. Ulfaadha. Galatoomaa hundi keessanuu isinaa bara keessu isinaa mimmi'eessu. Mana kee giiftiin afuufan sun hin jirtu. Ati maa giiftii afuufan itti barbaadda laal mana kee giiftii afuufan san gartee afuufaa sannin bachiisee beektaa? Allah hin firan. Uummanni boodoo kan natti manin hiikaa isheen natti manin jibbe. Kan barbaadee dhabee abbichi nuusi. Afaan kanatti nama balleessiti wanti sun. Waan birootti naan jedhu. Siifin kana jee. Ay simbooneen tun immoo numa shaatira akkam simboonee? Hayati hokersii xiyyaa maaliif irratti qaqqabdee welcome jettaan? Biyyee nyaattaa hokersii xiyyaa narraan tuqunaan. Waan biraati jedhama. Tuqunarraan. Waan akkanaa. Eenyu sitti kaayee nama kana bilookiin godhaa? Dhiisi blookiin godhin dhiisi blookiin godhin.
Waan biraati yoo nu gammachiisin beeku. Giftii bara warra manaati keessummaa dhufte welkaam jenneeni hayi maal balleessa. Hay kunillee welkaam infadha nama ukersitti narraa bu'u. Andi saw. Afuufaan sun ni jirti. Keessummaa dhufte welkaam naan jennaani. Wolf. Badee asirra jirtaa hayi badee akkamiin egaa. Babo. Laal ni dhageessame Dr. Abdise. Eeyyee. Bismillahirrahmanirrahim. Soddome afurran jiraati. Please shantam naa godha warra jajjala jirta. Darbi waan keessaa qabdi boo. Darbitaa darbi. Wanti keessan wallahi. Darbitaa. Nafa kuma waan dandeessan puus godhaa 50 cufuu qabna. Itti dhiyaanneerra waan ta'eef. Hakan. Taatu diya pitadee. Yan diya pitadee jirte garaan naballee. Jaarsa garaa sibor garaa dah. Hedduu sitti aare badee. Godhu yaadde. Karatti gartee miira keessa si galchu rabbi sitti haa yaadde diya ta'an. Qorsi fuudhee akka daa'imaatti siisi. Taap goosisi taap kuma dhibbanaa goosisi taap. Mee taaptaabii kuma dhibbaan galchaa fi mee warra Eenyu gosa asuyyaa? Zammuu. sababa taaptaabiin kuma dhibba galeeti leenci furgifamuu nu noolu diriskiin furgifamtee gara keessan haa darbamtu darbi boo qabattee biran taa'anii itti haajaa obboleessaa baasuun Hedduu si aare badee. Bayyaan bar leenci inni xiqqaate malee darbame. I don't know why. Oh, kersiko. jogola keessa teessee achiiyyu. Intu kenu kersi khiyana dhungataa jira. Kersi ko wallahi misi sooma takka qofa na dhungataa. Na araarfachuu qabdan. Kersi ko. Taaptaap godhamee kuma dhibba kuma 8 diigadi qaba dhibbaan gaafi mataa ishii kanarra gattu qala. Puloollee goggodhaafi. Koppiliin kisheer godhaa. Taap goosisi rabbii waan si fidun beektu. Biiftuu kiisiingii badhaasoo si dhungate si dabarte. Yaa Rabbi haajaa obboleessaa yaa Rabbi Allah. Yaa Rabbi Allah. Ati waan namni si dhungate kana ol darbiinee si dhungadhu gaasa. Ndee haala siiniin guraate achiin sitti gura. Amma hootu nyaattaatti. Yaaraa darju. Horii badee xiyyaa hin agarreegin. Na araarfadhu akka gaariitti hankiisiin fedhu na araarfadhu. Ati waan namni si dhungatu asiin ol guuri. Badee wholesale mee wholesale request godhi mana asuu kana wholesale. Qoy ayyuun ergattee jirti ayyuun galcha. Okay. Ayyuu waaw sistami. Gartee chaata. Haa ilmaa ol guuri wish biyyee nyaata akkam. Kiisiin fedhu na araarfadhu sitti aare jira. Ayyuu mangisti anaa nagaan dhufti. Ayyuu baga nagaan dhufti welcome. Welcome Ayyuu. Assalamu alaikum. Waalaikum Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuu welcome. Thank you so much. Jirtan sinunti fayyada. Qabi. Yep. Gizee qabdu jiitiga. Muhammad achi taa'amee Shamarran miira keessa gaggila wallahi dhiifama. Hin babbareechaa rogan babbareechaa tanamaasii. Jala ol ka'uu qabdaa bar gizee akkasii si dhungatan jala ol ka'uu qabdaa. Obboleettiiti jetta firaasharra ciiftuun lafaa utaalaan siin jee bara hoggana. Amma inni taallee nu ciisutti jira amma inni taallee nu lafuma jira achuma ciisu jira. Badee. Lafaan ni mijjeesini gaafa sun Irra mee asuma neegam nin dhufa. Isin jirti. itti duuka utaaltee laala akka inni miira keessa galee daddabalu gochuu qabdaa. Eenyuun miira keessa gala? Warri Miira keessa gala. Thank you everyone. Sheikh maal jette? Akkashiin miira keessa galtu jennaan hin jeebarisaa jeera. Qabu eenyu miira keessa galchuuf yaamma? amma ayyuun erga silaa dhungoo ol darbaa turte waan ta'eef miira keessa sirriitti akka dhungatte galuu qabda. Thank you. Okersii ko galatoomi aayaa.
shukran. Mama bayanu kasi khiyaf du'ay wadi me nama kanalal makasa enyu jala dubbi si barre Inna ma'al usri yusra. Rakkoo boodaan balloo jira jettee aboo balloon siif walitti haa dhaabbattu. amin 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 Allahumma amin Amin. amin Amin, amin. Thank you, Balloo doctor. boodaan laal rakkoo boodaan balloo wal faana si haa walitti si haa yaatu. amin 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 Allahumma amin Dhaqeessa rabbi sinaa gammachiisu. amin 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 Rabbi akka yaadaa muraada Badde keessa rabbi Koflin. sinaa ta'u. Akka isin Gaariitu jira. I'm dead serious. I'm very serious. Rabbi isin haa ta'u. Amin. Isin haa ta'u yaa rabbi. Amin. Jaarsa fi jaartii afaan walitti deebisellee aboo afaan laawu.